waan ajaa'ibaa waan addaa kana wajjin hubadhaame asmarraatti wajjin tura. Gurbaan kun askariidha. Biyya nama jira, biyya nama deemee gale. Amma biyya manaa fiitti galee jira. Jaappii irratti akaakuna wajjin haa ulaa irratti tuqee jira, dhokachuu jira, habaabaa achi kaayee. Siin waan achi kaayefsan fuutee laalte isa eenyu as kaayettee dumaan lallaaltee firraa deebi'u hin ta'u. Ajaa'ibsiifattee dumaan firraa deebitee ulaa cufattee ammaas kaayee ammaas takka fuudhee achi kaayetiin dafee achi deebi'e ammaas. Waan ajaa'ibaatti amma jilaalame saayibban teessaniis akka ishee baatanii wajjin naanna'atan abdiin qaba. Ammaas gabbaatee laatte samaa mataas kanaas kaayee biraan keenya godhu jiranii jettee shakkitee bakka akaashii namni ajaa'iba waan ajaa'ibaatti amma jira. Inni amal lama manaa fi hin jiru biyya bira jira dalagaadhaaf irra dhufe ammaasiis addaatee waan birachi kaa'u deema. Ajaa'iba ammaas firraatti deebi'ee nu garadhee amma waan ajaa'ibaa inni gabbaa nama dhiiraatti gabbee jechuudha. Kaayisii wajjin mana keessa galu hanga inni amata lamaan kan irraa maqan. Fuudhee laalee holatee maal jee mana seensifate. Ammaasis ka'ee waan guutuu qabu ababaa guutuu qabu hunda guurrate amma akkuma ulaa jiraamanii ittuma of mil'isuuf deema inni amma. Waan ajaa'ibaa amma isaatu ulaarraa bamu deema jechuudha. Nama biraattu kaayisara jaartii isaa wajjin nama biraattu galaa jechuudha. Eenyutu sifite mana fayyaame eenyutu sifite jedhaniinis akkamitti mana fayyaa osoo inni akkas deemu kun osoo isaa wal morman siinisti dhufte afaan qabattee qaamattee maaliif na eeguu dadhabde amma lamaan tana keessatti nama biraa kanatti fidattee iyyaa innis akkasii wal mormu jiranii isin dhiifamanaa gudii akkanatti kophaa kiyyaa taa'uu dadhabee kophaa kiyyaan sodaadhee mana kophaa kiyya kanatti taa'eetti maaltu si nyaata maaltu jira jettee Kemudian bakka kaanee irraa darbee achi deemu jedhanii hanga xiqqoo tanan na eeguu dadhabde jedhanii irraa achi deemu jedhanii bakka kaanee aarii jira ulaan darbee biraa deemanii akkasii dhumattee fi hundaafuu.